كتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaa keenya Jimaataa qabannee dhufneerra. Abbaan Alangaa Federaalaa namoota artiist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii fi qaama ajjechaa kana duuba jiru ibse. Jecha amantiisaan poolisii biratti kennaniin akka arginetti tokkoffaa kan inni kaasaa jiru ergama dhaaba ABO Shanee jedhamu akka ta'e. Warri gabaasa kana shakkan sababa akkamii dhiyeessu itti deebina. Waan obbo Jawaar Abukaatoo isaatti hime. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jirutti abbootiin aangoo gurguddoo naannoo Oromiyaa jiranitti haala awwaalchaa irratti fi iddoo isaaf guyyaa isaa mari'annee erga walii gallee booda jedhu. Odeessaalee gaggabaaboo waliin isinii dhiyeessinaa kan isinii dhiyeessu Galaanaa Balaay nu waliin tura. Namoota ajjechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti kallattiin qooda fudhatan sadi keessaa lama to'annoo jala oolu haati Alangaa Federaalaa Adaanech Abeebee ibsaarra miidiyaaleef kennaniin himan. Ibsa isaanii keessatti maqaa shakkamtootaa eeraniiru. Shakkamtootni lamaan qabaman ajjechaa kana akka raawwatan amanuus ibsanii jiru. Qaama ajjechaa artiist Hacaaluu duuba jirus ifa baasaniiru jedhan adde Adaanech. Tokkoffaan kan artiist Hacaaluu irratti dhukaasuudhaan ajjeese Xilaayee Yaamii jedhama. Inni lammaffaa isa wajjin immoo kan as keessatti hirmaachaa ture Abdii Alamaayyoo jedhama. Inni sadaffaa yeroodhaaf to'annaa keenya jalan oolle Kabbada Gammachuu jedhama. Kanaafuu uummanni keenya naannoo galaan jiru akkuma Xilaayee fi Abdii dabarsee nutti kenne ammas deebisee Kabbadas dabarseetoo akka nutti kennu bakka dhokatee barbaachi godhamaa jira. Barbaachi qaamoleen nageenyaa godhu kana keessatti hirmaachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala akka oolchu abdii guddaa irraa qabna. Hacaaluu ajjeesuun maaliif akka barbaachisee jecha amantiisaan poolisii biratti kennaniin akka arginetti akka Xilaayeen nu kaasetti jechuudha. Tokkoffaa kan inni kaasaa jiru ergama dhaaba ABO Shanee jedhamu akka ta'e uummata Oromootiif dabarsuudhaaf jecha ummanni Oromoo bilisummaa isaa akka argatu mootummaan kun kufaa jira. Nu wajjin hirmaadhu siifisii darbaa biyyaafisiin darbaa. Ummanni Oromoo akka balaa irratti hin kufne nu gargaaree akka jedhaniin. Kana qofaas miti isa wajjin kan dubbatan afaan Oromootiin walii isaaniitiin garuu namoonni kun namoota lama waan ta'aniif afaan Tigirfaatiin kan dubbatan ta'uusaa jecha amantii isaatiin nu mirkaneessee jira jechuudha. Ajjecha artiist Hacaaluun wajjin walqabatee qaamoleen hidhata qaban biroon akka jiran shakkamtoota kanarraa ragaan argame waan jiruuf qorannoon itti fufaa jedhan adde Adaanech. Ibsi kun akkuma dhaga'ameen namootni hedduun ibsaarraa kenname diraamaadha jechuun amanamummaa sirna haqaa kana qeeqanii jiru. Ameerikaatti ogeessa seeraa akka ta'e Bahar Omar maaltu shakkiif nama kakaasaa jennee gaafanne. Ibsi har'a kenname kun waan haarawaa miti yoo maqaa shakkamtoota eeruun hin ta'iniin alatti waanuma qondaaltonni mootummaa eega jechaan Hacaaluu ibsamerraa eegalee ibsanii kunis gareen siyaasaa tokko amma gareen maqaa dhaame kun qondaaltota mootummaa ibsa kennaa turan inni himamaa ture. Haati Abbaa Alangaatis isuma kana cimsite. Kana keessatti wanni ilaallu beektaa amma ibsi qondaaltonni mootummaatii fi poolisiin akkasumas Abbaan Alangaa kannan kun tokko ofiifuu kan wal dha'u ta'uu isaati. Lammaffaan ammoo haalli amanamummaan isaatis shakkisiisaadha. Sadaffaan ammoo mootummaanummaa akka waliigalaatitti dandeettii yookaan fedhii qorannoo kana gaggeessee bu'aa qabatamaa fiduu haqa baasuu ni qabaata jettus gaafii tan nama wal gaafachiistu jechuudha. Tokko lamaan naa ibsitaa fakkeenyaa fi amanamaa miti waan naan jettuuf. Wanni gartee mootummaan kana namni hin amanu jedhee wanni nama shakkisiisuuf tokkoffaan already garee siyaasaa takka itti maqaa balleessuudhaaf waan hojjetame ta'uu nama agarsiisa. Osoo qorannoon gahaan hin gaggeeffamin duruma pirezidantii naannoo Oromiyaatis haa ta'u qondaaltonni garaagaraa dhaaba abaluu garee akkanaati ajjecha kana gaggeesse jechuudhaan
dubbachaa turani. Akkasumas ibsa irra kennite keessatti yoo kan laaltu taate namoonni ajaja kennan kun miseensota shanee kan afaan Tigree dubbatanii jettee jirti. Waliin afaan Tigreetti waliin dubbatan jirti. Asirratti egaa dhuguma namni siyaasaa biyya sanii beeku dhuguma wanni xiqqoo amanuuf namatti ulfaatu gareen shanee yookaan addi bilisummaa Oromoo afaan Oromootiin akka hojjetu dhaaba namoonni Oromoo gaggeessan akka ta'e namni hundi ni beeka. Isaan kun afaan akka waan afaan Tigreetiin dubbachuun isaanii yookaan Tigroota ta'uun isaanii ibsi kun hangam takka akka shakkisiisaa ta'e agarsiisa. Akka adeemsa ragaa tokko yoo qorattu circumstantial evidence yoo ragaan qabatamaan hin jiraanne circumstantial evidence ragaa naannawa ragaa alkallattii ilaalta. Ragaan alkallattiidha akkuma Hacaaluun afaan isaatiin amma dura yaaliin irratti godhamee jira dubbata. Interview OMN hin godhe isa dhumaa irrattis akkuma jeetti qaama inni himatee jira. Qaama san qorannoo bal'isanii qaama san qorachuu dhabuu fi garee already siyaasaadhaaf itti murteessan garee san qofa irratti xiyyeeffachuun mataan isaatu shakkii daranaa waan bal'isu jecha dhimmi kuni dhimma dhuguma biyya san keessatti naga'uuf na yoo jedhan dhuguma diinni Hacaaluu haa ba'u haqni biyya san keessatti haa mul'atu olaantummaan seeraa jiraamu kajamu taate dhimmi ajjechaan Hacaaluu kuni qaama walabaatiin qoratamu qaba. Akkasumas ajjechaan amma dura godhaman hundinuu yoo danda'ame qaama walabaatiin qoratame murtiin bu'aansaa ummataaf yoo ibsamu taate haala sanii walamantummaan deebi'ata. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkoraa fi walitti bu'iinsa uumame keessatti kanneen qooda qabu jedhaman namoonni 4,700 ol hidhamuu waajjirri ministeera muummee hime. Pirees seekreetariin waajjira ministeera muummee obbo Nugusuu Xilaahun FBC'tti akka himanitti namoonni kunniin to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jira. Itoophiyaatti namootni haaraan 282 COVID-19 qabamuu ministeerri fayyaa ibseera. Hamma ammaatti namootni 4,152 koronaa vaayirasii irraa dandamataniiru. Hawaasni Oromoo ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaaf haqi akka kennamu hidhaan namoota siyaasaa balaaleffatuu fi sirni ministeera muummee Abiyyi akka diigamu gaafatu magaalota akka Berliin, Manchester United, Ottawa, Ohio fi kanneen biroo keessattis adeemsifamaa oole. Abukaatoo obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas namoota isaa waliin hidhaman bakka bu'an 10 keessaa tokko kataan obbo Tuulii Baayyisaa har'a obbo Jawaar fa'aa dubbisuu BBC'tti himan. Fayyaan isaanii haala gaarii keessa akka jiruu fi nyaatnis dhiyaachaa fi akka jiru nutti himaniiru jedhan obbo Tuuliin. Dabalataan mucaa obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaas dubbisuu himanii haala keessa jirtu nutti himteetti jedhan. Obbo Jawaar haala itti to'atamanis akkasiin nutti himan jedhan obbo Tuuliin. Zalaalam Taaddasaatu dubbisee jalqaba waan Boontuun dubbatte. Tole maal haasoftan? Kana wajjin wal qabatee mucaan obbo Baqqalaa Garbaa dubbisnee turre. Gaafa dura qabaman nama 26 ta'anii bakka tokkotti ala koriidariirra akka bulfaman qorra keessa jechuudha galmalee qorra keessa akka bulan fi ammayyuu bakki isheen jirtu galmalee kan qorruu fi rakkisaa akka ta'e keessumaa immoo ishee wajjin naannoo sana kan jirtu hidhamtee kan jirtu Caaltuu Taakkalee kan jedhamtu hidhamtee jirti isheenis mana qofaatti hidhamtee akka jirtu bakki isheen keessa jirtullee haala rakkisaa akka ta'ee fi lafa galmalee qorruu keessa kan jirtu ta'uu isaa nutti himtee jirti Dubree Boontuu. Caaltuu Taakkalaa daa'imallee ni qabdi. Daa'ima waliin hidhamtee? Daa'ima waliin hidhamtee jirti. Lafti isheen jirtu galmalee qorraa akka ta'e wal naa himtee jirti jettee nutti himtee isheen. Mee Jawaar fa'aa waliitiin har'a wal argitaniittu maal waliin dubbattan? Kan nuti waliin dubbanne mana murtiitti nu dhiyeessanii abbaa seeraatiin waan afur nutti kaasanii waan afurii shakkii abbaa seeraatti himatanii jedhanii innis tokkoffaa ajjeechaa poolisii tokkootiin poolisiin tokko naannoo galma aadaa Oromoo sanatti ajjeefamee jira kanaaf itti gaafatamu kan jedhu nurratti dhiyeesse jedhanii garbiraan sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf yaalanii nuun jedhanii sadaffaan abbootii aangoo mootummaa ajjeesuudhaaf yaalanii kan jedhu arfaffaan immoo reeffi Hacaaluu Hundeessaa akka garaan boon deemne ugguranii kan jedhu nutti kaasanii jedhani kun kan mana murtiitti himanidha. Haa ta'u malee qorannoo poolisii hangammaa deeme keessatti jecha nurraan fuunee nuti hin gaafanne akkasumaan teenyee jirra asitti nu gaafataan jiranii kan jedhan nutti himan. Tole haalatti to'atamanii fi reeffa deebisan jedhaman irratti maal isinitti himan? Isaan kan kaasan nuti akkuma nama tokkootti reeffa artistii jaallatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa geggeessuudhaaf gara magaalaa Ambootti yoo qajeellu naannoo
magaalaa Buraayyuu iddoo Gujee yookaan Kellaa jedhamu gaafa geenyu uummanni karaa cufee hin geessamu reeffi asumatti awwaalamuu qaba jedhee uummanni makiinaadhaanis karaa cufanii namni walakkaan hin geessina Amboo adeemu jedha walakkaan Finfinneetti adeebi'u jedha. Isa kana gidduutti dhaabbannee gaafa laallu wal falmiin namoota gidduutti gaafa inni bal'achaa deemu konkolaataan ittiin deemtus ittiin reeffi fe'amee tures konkolaataa reeffaa ta'e konkolaataadhuma qarmattii waan ta'eef makiinaan garmalee ho'itee turte kanaaf haala kanaan yoo deemnee namni baay'achaa deema. Achiin gahuu hin dandeenyu jennee uummata kana tasgabbeessuudhaaf reeffi gara magaalaa Finfinneetti akka deebi'u poolisootuma wajjin dubbannee gara magaalaa Finfinneetti deebisneedha kan nuun jedhani. Deebisaa yeroo jiran naannoo magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsa Noonnoo yookaan Ashawaa Meedaa jedhamee lafa beekamutti mooraa poolisii geessinee poolisiidhaan nu gargaaraa gaafa jennu poolisoonni achi jiran as bilbilaa turanii nu gargaaruu akka hin dandeenye nutti himanii jedhu. Achirraa kaanee abbootii aangoo magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaa wajjin waliin bilbiluudhaan reeffa Haacaaluu Hundeessaa gara galma aadaa Oromootti geessinee jedhu yeroo achi geessinu balbala irratti seensummaa irratti warri eegan xiqqoo waan hin hubanneef hin na'ani jedhanii kana booda aangawoota magaalaa Finfinnee wajjin dubbanne akka isaan nu jalaa bananii itti himanii jennaan reeffa qabannee konkolaataa 5 hanga 6 ta'uun dallaa yookaan mooraa seenneedha kan jedhanii. Nagaalumaan haala obbolummaatiin haala wal hubannaatiin seennee erga keessa seenne booda namoonni kana booda jiranii alatti akka hafan nutti himanii kana booda iddoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jirutti abbootiin aangoo gurguddoo naannoo Oromiyaa jiranitti haala awwaalchaa irratti fi iddoo isaaf guyyaa isaa mari'annee erga walii gallee booda aangawoonni magaalaa Finfinnee deemanii firiijii reeffi keessa taa'u konkolaataa reeffi ittiin deemu yookaan ambulaansii fi ogeessa fayyaa haala kana mijeessuu danda'u fidanii akka deeman akka dhufan irratti walii gallee jedhu. Kanumaan kana fiduudhaa yoo deeman otoo nuti eegaa jirru raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa sadiin fe'amee miira hamaatiin guutamee dhufee naannoo sana to'achuu barbaadee achumaan poolisiin humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti wal gaarreeffannaa fi wal hubannaa dhabuun uumamuuf yoonni ka'uu jedha. Waan kana dhiisaa jennee tasgabbeessinee jennaan achumaan aangaa'onni poolisii naannoo Oromiyaa tokko reeffa fudhannaa kan ajajamnee dhufnee jennaan tasgabbiidhumaan reeffa fuudhaa nus kan jenne poolisiin haa geggeessuudha kan jennee reeffatti kenninee jedhan. Kana booda ammallee aangaa'aan poolisii Oromiyaa tokko dhufanii to'annaa jala akkasiin ooltan jechuun obbo Jawaar Maammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa to'annaa jala ooluu qabdu kan jedhu qajeelfamni nuu kennameera jennaan. Tole rakkoon hin jiru nuti hin to'atamnaa eegdonni keenyas akkan sochoonee akkan tuqne jennee eegdotaanis amma to'annaa jala oollee jirra hiikkadhaati waan poolisiin sin hin jedhu godhaa jennaan. Ijoolleen eegdonni waan tokko otoo hin jedhiin meeshaa isaanii nagumaan itti kennanii nutis achumaanii gara galma naannoo humni poolisii addaa Oromiyaa bakka baay'inni isaanii 1,000 ol ta'anitti bakka isaan jiranitti gara sittachi nu geessanii jedhu. Erga sana booda qabamnee achi geessamnee achi fuudhanii koomishinii poolisii Finfinnee geeffamnee sana booda poolisiin tokko du'uu achitti dhageenye jedhu. Hanga gaafa qabamnee to'annaa jala oollee wayi jennutti naannoo sanatti dhukaasni tokkollee hin turre. Gama keenyaatti namni waan hamaa tokko dubbates hin jiru. Waliigalatti wanti godhame hundi waraabamee suuraan waan jiruufi waan kana waliin dha'uun hin danda'amu jedhu isaanii. Nuti rakkoon guddaan akka hin uumamne illee gumaacha guddaa gama keenyaan taphanneetoo jirru galateeffamuu otoo qabnu haala kanaan qabamuun keenya hidhamuun keenya iyyuu garmaleedha. Yeroo Jawaar eegdonni koo akka ka'an ta'an jedhee barreessi sana hordofee hokkara ka'eetiin lubbuun namootaa darbee ture. Sanaanis ni himatamaa kan jedhamu odeeffamaa ture. Quba qabdu maal siniin jedhan? Hin jiru. Namoonni kun poolisiin qorataan poolisii mana murtiitti dhiyaatee yeroo beellamaa dabalata qorannaadhaaf na barbaachisaa jedhee kan gaafate ajjeechaa poolisii tokko kan naannoo galma aadaa Oromiyaatti ta'ee jedhame sanadha malee ajjeechaa nama 86 maalii kan jedhu achi keessa kan jiran nutti himanii jiran. Abukaatoo obbo Jawaar Maammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas namoota isaan waliin hidhaman bakka bu'an 10 keessaa tokko kataan obbo Tuulii Baay'isaa dhageenye. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti xumurama waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya ilaalaa nagaan tura.